Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaariyoota koo gaaffii gara keessaatiin nagaafataa turtan tokko namoonni tokko jechaadha. Isiniif deebisuudhaaf yaala. Innis maaliif kan jettan taate pileestoorii keenya keessaa yeroo buufannu wanteen adda addaa pileestoorii keenya osumaan guutuudha nuun jedha. Haala kamiin buufachuu dandeenya akkaataa kanaan dura nu dabarsisaniin akkaataa faayil manaajara kanaan keessaa gara miimooriitis dabarsinee akkasuma nuun jedha. Akkuma jalqabaa nuun jedha warroonni jettaniif erga akkasiniin jedhee falli isaa isin namni hedduun hin qabdan jedhee yaada. Kan qabdas akkuma qabdanis ta'ee warroota hin qabneef sheeru gootanii akkasuma waliif akka dabarsitan kuni dhaamsa kooti. Innis maal yoo kanaan jettan taate irra caalaa xixiqqoo isii kan pileestoorii caalaa keessaa wanta akkasii yoo dhugumaan miimooriin kan guutu ta'e malee guutuudha akka nuun hin jenne jechaadha. Innis maal yoo kan jettan ta'e moobojiin kan jedhu kana eessaa buufanna akkamitti buufanna kan jedhuudhaaf intarneetii keessa gallee haala kanaan kiroomii yookaan immoo googilii keessa seennetti niin buufanna jechaadha. Haala kanaan iddoo qullaa inni nuuf fidu kanarratti barreessina moobojiinii jennee haala kanaan barreessina. Haala kanaan egaa barreessinee xiqqoo ol harkifneet haala kanaan akkan ol harkifneet moobojiinii 3.37 daawunlood taasispoottan jedhu kanarratti haala kanaan asirratti dhoofne jechaadha. Haala tokko irratti cuqaafna. Sana booda haala kanaan nuuf fida. Haala kanaan erga nuuf fide booda android kan jedhu kanarratti dhoofna. Erga akkanaan nuuf fide booda immoo xiqqoo ol harkifne haala kanaan ol harkifne click here kan jedhu kanarratti dhoofna. Haala kanaan iddoo kamirratti daawunlood gochuu barbaadeera Chrome irratti haa dhoofnu. Haala kanaan erga dhoofne do you want to reply to the existing moobojiinii daawunlood irra deebitee buusuu barbaadanaan jedhaani buusaa waan jalqaba buusaa jiruuf jedhaani yookaan immoo jalqaba haala kanaan daawunloodiin jedhee nuuf jalqabaa jechaadha. Haala kanaan irra deebi'ee naaf buusaa jira moobojiinii daawunloodiin kan jedhu kana haala kanaan akkasitti nuuf buusa jechaadha. Of duuba deebineet akkamitti keessaa buufachuu dandeenya kan jedhuuf walumaa ilaallu. Haala kanaan jechaadha. Asii wanni beekuu qabdan iddoo kanaa yoo kan arganne ta'e kompiiliit jedhee ammas akkuma iddoma kana irra deebitaniit asuma dhooyitaniit irra deebitanii daawunlood gootanii jechaadha. Asii kan arganne yoo ta'e immoo eessa seenna kan jedhuudhaaf maay faayil yookaan faayil manaajara keessa seentanii haala kanaan CD kaardii irratti fi divaayis keessa barbaadan jechaadha. Miimoorii keessan irratti fudhataa fi divaayisa keessan irratti fudhataa miimoorii kiyya irratti fudhataa kiyya immoo asii irra ol deemneet haala kanaan ol harkifneet daawunlood iddoo daawunlood jedhu kanarratti barbaadna jechaadha. Iddoo daawunlood jedhu kana keessa seenneet haala kanaan keessa nu seena. Iddoo daawunlood jedhu kana ammas irra deebinee kilik gooneet irra deebineet haala kanaan buufna jechaadha. Irra deebineet haala kanaan buufnaa jechaadha. Yookaan as biraa dhabnu ta'e maay faayil yookaan faayil manaajara keessa seentanii daawunloodii keessa asii argatanii irra deebitanii instaal gootanii jechaadha. Haala kanaan irra deebitanii instaal gootanii jechaadha. Akkamitti keessaa appii garaagaraa buufannaa kan jedhuudhaaf akkuma pileestoorii keessatti barreessineet niin buufannu isa keessaas haala kanaan seenneet haala kanaan nuuf banama iddoo qullaa kanarratti jechaadha. Appii kamuu keessaa argachuu dandeettan akkuma pileestooriiti. Iddoo qullaa kanarratti barreessinaa jechaadha. Iddoo qullaa kanarratti maal jennee barreessina fakkeenyaaf ani Azaan Pro buufachuu barbaada. Haala kanaan nuuf fida jechaadha. Haala kanaan install yookaan free kan jedhu kanarratti dhohitanii jechaadha. Fakkeenyaaf kan biroo irrattis dhohinee ilaallu. Haala kanaan nuuf fida free kan jedhu kana iddoo free jettu kanarratti dhohitanii daawunlood gootanii jechaadha. Haala kanaan iddoo free haala kanaan free iddoo jedhu kanarratti daawunlood gootanii jechaadha. Ani isa buusuu waan hin barbaanneef amma irraa dhiiseet Azaan Pro kana buufachuu barbaada. Haala kanaan irratti yoo tuqe jalqaba buufadhee waan jiruuf akkanatti dhumataa jechaadha. Haala kanaa yeroo dhumatu antivaayirasii keessan irratti dhohitanii tariitii immoo kallattii maanqafoo osoo hin qulqulloonni antivaayirasii irratti osoo hin dhohinilles seensisuu dandeettanii jechaadha. Haala kanaan just waan jettanii haala kanaan instaal goonaa jechaadha. Haala kanaan
irra deebinetti install goonaa jechaadha. Akkuma Play Store keenya keessaa appuu install goonu isa keessalles install goonaa jechaadha. Haala kanaan install goonaa jechaadha. Diddaa takka malee install nu ta'a. Xumuree jechaadha. Haala kanaan done yookaan open jettanii gara duubaa deebitan jechaadha. Haala kanaan eessa seene kun as biratti nu bu'ee jira jechaadha. Kan jalqaba uffataa turre isa kanaa jechaadha. Azaan Pro. Haala kanaan appii kamuu keessaa tola buufachuu dandeettanii jechaadha. Warroota hin qabneef akkasuma warroota hiriyoota keessaniif dabarsuun beeksisuun waan barattan nama barsiisuun dhaamsa kootii obboleeyyoon koo waan dhageeffattaniif yeroo naaf kennitanii galata guddaa qabdanii rabbii nama waan argetti fayyadamu nu haa taasisu. Isinis waan beeytanirraa waan argitanirraa ufumaa qofa hin fayyadaminaatii hiriyoota keessanii wanta garagaraattu jira. Namni wal caala waa arga, ija garagaraattu waa arga waan ta'eef akkuma argitaniif hiriyaa keessaniif ibsuudhaaf yaalaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.